Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechaa oduu guyyaa har'aaf qabnu isin dhageessisna. Manni maree ministeerotaa murtoo adda addaa dabarseera. Finfinnee muddee 28 bara 2018 manni maree ministeerotaa walga'ii idilee 51ffaa geggeesseen murtoo adda addaa dabarseera. Manni marichaas dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo dabarseera. Haaluma kanaan waliigalteewwan wixinee eeyyama oomisha albuudaa fi xaa'oo irratti mari'ateera. Wixineewwan lamaan dhiyaatan sharafa alaa guddisuu, lammiileef carraa hojii uumuu, baasii olaanaa sharafa alaa Itoophiyaan xaa'oo bituuf baaftu hambisuu fi xaa'oo yeroo qonnaan bultootaaf dhiyeessuuf raabsii faayidaa olaanaa qabaachuu isaan ministeerri albuudaa waliigalteewwan kanneen akka mallatteessuu fi garee hojiitti galuu manni marichaa sagalee guutuu yaada murtoo kenneera. Wixinee imaammata misooma manaa irrattis mari'ateera. Waggoottan darban dhiyeessii manaa irratti hojii gaariin hojjetamus fedhiin jiruu fi dhiyeessiin kan waliin madaalle ta'uu maricha irratti ka'eera. Manni marichaas wixinee dhiyaate irratti gadi fageenyaan erga mari'ateen booda galteewwan dabaluun guyyaa raggee kana eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun mirkaneesseera. Akkasumas manni marichaa walga'ii idilee geggeesse kanaan waliigaltee deeggarsa baankii impoortii fi ekspoortii Kooriyaa waliin taasifame irratti mari'ateera. Baankicha waliin waliigalteen liqaa doolaara miliyoona 30 piroojeektii dhiyeessaa meeshaalee yaalaa fayyaaf oolu yoo ta'u, dhalli isaa persentaa 0.01 kan kaffalamuu fi yeroo aara galfii waggaa 5 dabalatee waggoota 40 keessatti kan kaffalamudha. Manni marichaas liqichi imaammata liqaa Itoophiyaa kan wal madaalu ta'uu isaa mirkaneessuus mana maree bakka bu'oota uummataaf qajeelcheera. Gama biroon dambii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa tajaajilawwan kennuuf kaffalchiisu murteessuuf ba'e irratti manni marichaas mari'ateera. Dhimmicha irratti bal'inaan erga mari'atee booda dambichi guyyaa gaazexaan Gaariitii irratti maxxanfamee ba'ee kaasee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa labsii fooyyessaa waldaalee hojii gamtaa irratti mari'ateera. Labsiin waldaalee hojii gamtaa hojiirra jiru labsii lakkoofsa 985/2009 kallattiiwwan jijjiirama biyyaalessaa hordofuun kaa'aman waliin akka wal simuuf labsicha fooyyessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef labsiin fooyyessi kun qophaa'ee mana marichaaf dhiyaateera. Manni marichaas labsii fooyya'e kana irratti erga mari'ateen booda mana maree bakka bu'oota uummattootaaf akka darbuuf sagalee guutuu mirkaneesseera. Manni maree ministeerotaa labsii seekuritii aviyeeshinii Itoophiyaa fooyyessuuf ba'e irrattis mari'ateera. Hojimaata yaaddoowwan nageenyaa, nageenya amansiisaa fi si'aayina geejjiba qilleensaa irratti mul'atan ga'umsaan ittisuuf dandeessisu hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 432/1997 fooyyessuun barbaachisaa ta'e waan argameef labsichi qophaa'ee dhiyaateera. Manni marichaas labsii fooyya'e irratti erga mari'ateen booda gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka dabarfamuuf sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa dambiiwwan tajaajila giddugala tokko masoob hundeessuuf ba'ee fi dambii gurmaa'insa aangoo fi hojii Inistituutii Hooggansa Ga'umsa Hojii Itoophiyaa murteessuuf ba'e irratti mari'ateera. Manni maree ministeerotaa dambii hanga galii maddaa fi bulchiinsa fandii hamma ammataa murteessuuf ba'e irrattis mari'ateera. Dambichi bu'uura labsii tajaajila kominikeeshinii Itoophiyaa lakkoofsa 448 muraa 2011 keewwata 49 fi keewwata xiqqaa 3 kan hundaa'e maddi galii tajaajila kominikeeshinii hunda galeessaa akka ta'u akkasumas haala bulchiinsa fandichaa murteessuuf kan qophaa'edha. Manni marichaas dambicha irratti bal'inaan erga mari'ateen booda guyyaa gaafa gaazexaa federaalaa Gaariitii irratti maxxanfame irraa eegalee hojiirra akka ooluuf sagalee guutuu murteesseera. Manni marichaa lammata ispoortii federaalawaa dimokiraatawaa Itoophiyaa irratti mari'ateera. Xumura irrattis manni marichaa wixinee labsii misoomaa fi bulchiinsa ispoortii federaalaa irratti mari'ateera. Dameen ispoortii faayidaa hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa akkasumas bulchiinsa walxaxaa qaburraan kan ka'e damicha haalaan hoogganuuf wixineen labsii hammattoo seeraa fi sirna hojimaata bulchiinsa ammayyaa hirmaachisaa fi ammataa ta'e diriirsuuf dandeessisu qophaa'ee dhiyaateera. Oduu waliin kan isin waliin ture Ana Dagaagaa Baaruu fi Bilisee Gimfuuti.